Suutadha, suutadha, suut. Suuta jedhaati wal addaan hin faca'inaa. Tole jaarsoliin nu eebbisanii Profeeser Riifi obbo Tasfaayee Alamuu fi obbo Na'ii Gabra Masqal miti. Man of culture. Now of culture. Maya kang galat ye. Maya galat. Maya galat. Yawa ka waka lafa umte galat. Galat aje. Yawa ka punaf ganna umte galat aje. Galat aje. Yawa ka ganna pona umte galat aje. Galat aje. Yawa ka urjii facaaftee uumte galata jedhe. Yaa Waaqa biiftuu finiinsitee uumte galata jedhe. Galata jedhe. Yaa Waaqa namaaf bineensa uumte galata jedhe. Galata jedhe. Yaa Waaqa dhiiraaf durba uumte galata jedhe. Galata jedhe. Yaa Waaqa beelaaf quufa uumte galata jedhe. Galata jedhe. Yaa Waaqa du'aaf jireenya uumte galata jedhe. Yaa Waaqa karaa gurraachaa immoo karaa leemmanii yaa nagaa nuu kennitee birraa dukkana keessaa nu baaftee booqaa birraa nu agarsiifte galata jedhe. Galata jedhe. Mee Waaqa keenya kadhannaa na gargaara. Yaa Waaqa maqaa keetiin si kadhannaa nu dhagaye. Yaa Waaqa maqaa keetiin si kadhannaa nu dhagaye. Nu dhagaye. Uummanni Oromoo qulqulluudha. Bilisummaa isaatiif wal'aansoo qaba.
tokkummaa isaa jabeessi, afaan tokko taasisi. Afaan tokko taasisi, yaada tokko taasisi, waliigaltee kenniifi, waliigaltee bulchisi. Yaa Waaqi, halkan iyyuu guyyaa iyyaafachuu nu baasi, nu baasi. Arfaasaa beelaanii guyyaa kadhachuu nu baasi, nu baasi. Biyyaa ba'anii wal iyyaafachuu nu baasi, nu baasi, nu baasi. Qabeenya namaa, xurii namaa nutti hin dabarsin, nutti hin dabarsin. Kan keenya irra oolchee nu haa bulchu, kan keenya irra oolchee nu haa bulchu. Xinnaa keenya nuuf haa guddisu, xinnaa keenya nuuf haa guddisu. Beekaa keenya nuuf haa mul'isu, beekaa keenya nuuf haa mul'isu. Orma keenya nu haa moosisu, orma keenya nu haa moosisu. Jiidhaa qabannee daraaraa qabannee si irreenfannaa. Yaa Waaqi, uummata keenyaaf irree kenni, irree kenni. Diina isaa cabsi, diina isaa balleessi, diina isaa balleessi. Maqaa Waaqaatiin ani isin eebbisa, eebbas na gargaara, eebba na gargaara. Yaa uummata Oromoo, mootii Oromoo mo'a. Mo'a, yaabbii fi bu'aa dhoowwa, yaabbii fi bu'aa dhoowwa. Qilxuu ta'a, qilxuu ta'a. Irraa jalaa daraara, dagaaga, baleensuu ta'a. Bonaa ganna lalisa, bonaa gana lalisa. Urjii ta'a, halkanii guyyaa ifa. Iftuu ta'a. Finiinsaa qarooma, finiinsaa qarooma. Gadaa gabbinaa, biyya nagaa, biyya bilisoomtuu nuuf haa taasisu. Baga ganna nagaa baatanii birraa booqaa argitani, saddeenni saddeetatti isinii haa naanna'u. Bulaa jiraata. Ayyee yaa Waaqsi kadhanne nu dhaga'i. Nu dhaga'i. Olaaf mana nu dhaga'i. Nu dhaga'i. Galmaaf galchuba nu dhaga'i. Nu dhaga'i. Barri nagaa. Nagaa. Bariin nagaa. Nagaa. Oromiyaan nagaa. Nagaa. Oromtittiin nagaa. Nagaa. Oromtichi nagaa. Nagaa. Yaa Waaqa nu roob. Nu roob. Roobii lolaas. Lolaas. Irraa dambalagu. Dambalagu. Irraa dhangalaas. Dhangalaas. Yaa dololoo yaas. Dololoo yaas. Yaa kaayomsi. Haa kaa'umsi. Yaa bagadoomsi. Bagadoomsi. Kadamoosis. Kadamoosis. Aadaa deebis. Deebis. Aadaa deebis. Adaa deebis. Kaayoo deebis. Deebis. Kaayoo deebis. Kaayoo deebis. Tuuta kana waggaa waggaatti kunoo ayyaana tajaajilee abbaalee keenyaa kabajaan jaalalaan walitti dhufuu waggaa waggaatti asirratti deemnamee ana tuuta kana eebbis. Eebbis. Tuuta kana eebbis. Eebbis. Fuula duraaf illee akkasuma tuuta wal jaalatu tolchi. Tolchi. Xiqqaa keenya nuu guddisi. Nuu guddisi. Guddaa keenya nuu bulchi. Nuu bulchi. Yaa Waaqi onneenna har'a biyya keenya keessa jiru biyya keenya nagaa nuu godhu. Nuu godhu. Lola nurraa qabbaneessi. Nuu qabbaneessi. Hamaa nutti yaadu nurraa muuses. Muuses. Gadi qabbaneessi. Qabbaneessi. Hamaa biyya ormaa yaaduu ormaa qajeeluu nu dhowwu. Nu dhowwu. Kanarrii korma ta'a. Bonaa ganna lalisa. Lalisa. Biiftuu Oromoo biifaa ta'a. Biiftuu mul'atti ta'a. Biiftuu ganamaa ta'a. Nagaa addunyaa irratti mul'ata. Nagaan Oromoo addunyaa irratti haa mul'atu. Haa baatu. Haa baru. Haa baru. Sen en lång historia. Ayyaana waggaa irreechaa geessan akkasumatti walitti qabee gammachuudhaan wallaattila kanaaf yeroo gabaabaa keessatti immoo bilisummaa keenya argee biyya keenyatti, jarree keenyatti, egaa keenyatti, haroo keenyatti akka isheeffannu nu haa godhu. Warra luuluuf mirgaa kennu. Nuyi aan ormaan bandaan hankeenya mooduma akka nyaatu hin feenu. Diina keenya hin moona. Dhimmoona. Tokkummaa keenya nu haa jabeessu. Haa jabeessu. Walitti nu haa jaallachiisu. Nu haa jaallachiisu. Qabbana walitti nu qabbana nuuf haa kennu. Nuuf haa kennu. Garaa bal'ina nuuf haa kennu. Nuuf haa kennu. Obsa guddaa nuuf haa kennu. Nuuf haa kennu. Tokkummaa keenya haa jabeessu. Haa jabeessu. Ganni darbee dhiiraa boqaa kanaa baga nu ga'e. Inni dhufu
Tole arfafaa kan nu eebbisee malkaanuu saaqoo adde softee raggaasaati. Akkasumas qajeelfama. Eebbisitu. Asika. Keemmoo talaal garaa taliilaa yaa waaqa nagaan nu bulcheete kan nagaan nu oolchi irreecha milkii nu godhe kan nagaan nu godhe biyya keenya nagaan nu godhe Oromiyaa nu bilisoomsi kan irraa falle waaqayyotti nu gooti. Ofkali. Amma tartiibaan yoo irreeffattani waan hawwii garaa keessanii hawwuu dandeessu kadhaa mataa keessanii kadhachuu dandeessu rabbiif galata galchuu dandeessu. Oromiyaa bilisummaa kadhadhaa yeroo irreeffattan. Uummata Oromoof nagaa jedhaa. Nagaa. Uummanni Oromoo nagaa jedhaa eebbisaa. Gammachiisa. Nagaan keenya waan haa ta'u Oromiyaan biyyaa ta'a Oromoon saba biyya keenya nagaan waa godhu bara baraan nu haa tiksu nagaan quufa gabbina gabbisu haa waaqu diina nurraa goombisu fiifi nurraa goombisu bilisiginna nurraa kaasu Oromoo abbaa biyyaa taasisu. haa taasisu. Maaloo eebbisaatu dhuftee kaayee deemee. Eebbisaatu kaayee deemee. Waan kanarratti waa jechuu barbaanna. Maaliin inni kun namni jedhee waa gaafachuu danda'a. Masqalli yeroo masqalaa marga duwwaa otoo hin ta'atiin innaatti illee namni ayyaana abbaa ofii ennaa bulfatus yeroo Naasir dubbadhu kaa walabummaa Oromiyaa kadhadhu. namni aannan qabatee booka qabatee siroonni namaa akka mi'aawu aannan immoo wal jaalala akka maqaaban argatu sana bikkoo sagantii jedhamtu kanaaf Jabees. Diina karaa itti diina Oromoo balleessu irree kan keeti jabaan kan keeti yaa rabbi ilmaan Oromoo baadiyyaa fi jabina kenniif yaa rabbi warra Oromiyaa fi qabeenya isaanii dhangala'ee lafee isaanii kan yaa rabbi jannata keessa qanan yaa rabbi seenaa bara baraan galmeessanii uummata Oromoo aadaa Oromoo Ashama akkam jirtu egaa kun walabummaa Niwus Neetwoorkii har'amee maaliif asitti argamtanii keessattuu durataa hawaasa Oromoo Siwiidin waliigalaati. Mee guyyaan har'aa kun guyyaa asitti argamneef maaliif asitti argamne? Galatoomi guyyaan har'aadhaa akkuma beekamu guyyaa irreechaati. Guyyaa irreechaa nuti akka Suudiinitti kabajannudha. Asumaan hawaasa Suudiiniitii fi hawaasa Oromoo waliigalaa biyya Suudiinii keessa jiraniif akkasuma hawaasa Oromoo bakka jiran hundatti baga ayyaana irreechaatiin isin ga'ee waa inni kan bilisummaa kan waa hunda ittiin rakkina jedhaa garadoo jedhaa ittiin baanu isiniif haa ta'u hin jedhaani. Nuti kana itti argamnee fi ayyaana kanaaf asitti argamnu yeroo immoo ayyaana irreechaati jennu ayyaana irreechaa qofa miti waan keessa ibsannutu jira waan keessa
itti yaadnee ittiin dhufnutu jira. Kunis jechuun irreecha jechuun aadaa Oromoo keessaa isa tokkodha. Waan Oromoon qabu keessaa kan inni itti cichee asiin gaate keessaa isa tokkodha. Kanaafuu dhalla keessa jiranu sabna keessa jiru kun akka waan kana hin irraanfanne akka wanti kun hin dagatamne jenneetuyyuu itti ciccinee bakka jirru walitti dhufnee kana ayyaaneffachuudhaaf jiru keessa jirra jechuudha. Baay'ee galatoomi. Meegaa hawaasni Oromoo biyya kana keessa jiru baay'eedha. Hawaasa irreecha barreen gaddaa fi irreecha baranaa wal bira qabdee yeroo ilaaltu maal fakkaata? Maaltu adda godha kan barreen gaddaa fi kan baranaarraa? Dhugaa dubbachuudhaaf rakkina tokkotu jira. Sabni keenya saba yerootti jijjiiramaa deemu. Jijjiiramaa deema yeroo siin jedhu yeroo rakkinni tokko argamee fakkeenyaaf irreecha bara darbe yoo fudhatte yeroo itti artistiin keenya jaallatamaan Hacaaluu Wareegameedha. Sanarraa kan ka'e jedhee namni baay'inaan argamu kanarra ni caala jedheen tilma. Haa ta'u malee immoo arras immoo namni suma miti eegnee walitti kan namni kun asitti argame akkuma itti beektu haalli qilleensaa biyya kana keessa jiru wajjiniin fageenya biyya kanarraa Oromoon bakka adda addaa fagaatee qubatee jiru kana wajjiniin namni ammatti dhufee argame kun nama xiqqaadha jechuu hin dandeenyu. Haa ta'u malee immoo akkuma kanas immoo warri manatti hafanis immoo itti yaadanii kuni aadaa keenya dhiisuu hin qabnu irraanfachuu hin qabnu dhala keenyaaf dabarsuu qabna jedhanii itti yaadanii warri dhufanii irratti hin argamne immoo isa dhufutti kana daranitti nama baay'eedhaan akka irratti argamnu abdiin qaba itti yaadanii irratti argamuu qabu kan jedhu ergaa dabarsuu barbaada. Galatoon mee biyya keessa irreecha dhufaa jira irreechi fuuldura keenya jira. Egaa irreecha kana mootummaan koronaa waa'ee dhukkubaa amma guyyaa kaleessa irraa kaasee waan kana ibsaa jira. Yeroo hiriirri bahamu yeroo mootummaan deeggaramu juntaa balleessinaa filannoodhaa fi hiriirri wanta akkasiin turre. Amma irreechi yeroo jala gahu wanti kun yeroo godhamu irreecha kana keessatti waan ibsannu qabnaa jette. Tarii ibsaa irreecha keessatti Oromoon tokkummaa isaa ibsatu kana laamsessuuf yookaan immoo balleessuuf kana godhame immoo dhuguma dhukkuba kanatu babal'achaa jira jettee yaadda akka ati yaadutti Oromiyaa keessatti. Dhugaa dubbachuudhaaf yeruma dhukkubni koronaa kun akkuma addunyaatti sodaachisaa ture Itoophiyaa qofaa miti addunyaa guutuu sodaataa ture yoo teenyee ilaalle jenne garuu dhukkuba kana mootummaan Itoophiyaadha eegumsa barbaachisaa godheeraa akka afaaniin haasaa jiru kanatti dhuguma saba isaatiif dhukkubni kun miidhaa saba sana miidhaa jedhee itti yaadee hojjeteeraa inni jedhamu gaafii ta'a. Sun akkuma jirutti ta'ee garuu hin beekama ayyaanni irreechaa akkuma nama sii kaasee jedhee waan Oromoon yeroo dheeraa itti cichee qabatee ammoo asiin ga'eedha. Yeroo ayyaanni kun dhufu amma sababaan waggaa darbirraa kaasee koronaadha waan jedhamutu kaasaa jechuudha mootummaan kun. Kuni waan qondaalonni jira wajjin ture warri haasaa jiran warri keessa qaban quba qaban nurrallee kan itti dhiyaatanii mootummaa kana wajjin hojjetaa jiran kan ibsaa jiran yeroo adda addaatti. Itti yaadameetu sabni kun akka walitti hin dhufneef agarreerra yeroodhuma hanga jijjiiramni jira jedhame sanatti sabni Oromoodha yeroo walitti dhufee jedhu miliyoona meeqa ta'e akka magaalaa isaa guddittii Finfinneetti ayyaaneffate agarreerra. Sanarraa kan kaasee jedhee sodaa saba kanarraa qaban irraa kan kaasee uummanni kun akka walitti dhufee achitti ayyaaneffatee ayyaana isaa kan agarsiisu addunyaan illee saba akkamiiti jedhee akka inni beeku akka addunyaa irratti sabni Oromoo kun mul'achuu hin feene kan akka inni mul'atu hin feene jara kanatiyyuu mootummaa kanaa wajjiniin mootummaan jaraan durfamaa jira. Waan ta'eef akka ayyaanni kun hin gaggeeffamne waan fedhanu malee sababaan koronaa ta'e miti. Dhugaadha koronaan ni jira ni jira. Maaliif gaafa hiriirri deeggarsaa mootummaadhaa baamu maaliif koronaan hin jiru? Gaafa juntaan balleeffama jedhamee hiriirri baamu maaliif koronaan taane? Gaafa shanee balleessee jedhanii hiriira namatti yaamanu maaliif koronaan taane? Koronaan yeroodhuma irreechaa qofa yeroodhuma waa'een Oromoo ka'u qofa dhufa koronaan kuni itti yaadamee waan hojjetameera jechuudha. Kanaaf sabni keenya bakka jirutti dammaquu qaba. Eeggii kana kaaftee jetti maaltu kana fidee waan jedhu tiisii deema. Ani yeroo baay'ee yeroo ammaa kana keessa namni akka biraatti ilaaluu danda'a. An saba keenya irraan komite ofirraa kaase ofis komadhaan saba keenya irraa. Sabni amma na ga'u kuni osoo jabaate osoo dammaqee wanti nuti amma haasofnu kuni waan abjuu ta'e waan seenaa ta'e darbee na haasofna jechuudha. Sabni amma na ga'u amma argaa jirra. Saboota dheengadanuu garboonfataa turan har'a immoo cunqursaan gaafa irra ka'u sabni sun akkamitti duuka dhaabbatee jira. Har'a eessa ga'anii jiru? Dheengadda har'a jeeshan ji'a jaan dura eessa tura? Har'a immoo sadarkaa kamirra ga'anii jiru? Sadarkaa kamitti deemaa jiran? Saba keenyaaf kuni gaafiitti ta'uu qaba. Namni tokko Oromoo ta'uu qofa miti. Namni tokko gaafa ani Oromoodha ofiin jedhu dura ani Oromoodha jedhee of gaafachuu qaba. Yeroo ani Oromoodha jedhu immoo yoon Oromoo ta'e jedhee ani Oromummaa kiyyaan maalan godhee Oromoodhaaf maalan godhee biyya kiyya Oromiyaadhaaf maalan godhee jedhee of gaafachuu qaba namni.
kanarra nu dhaabee jedhee fakkeenya fagoodhaa kaanee dhufne namoonni nurraa fagoodhaa kaatee dhuftanis ni jirtan. Waan biraatiin miti teessanii koo guyyaa boqonnaati maatii keessanii wajjin mana keessanitti dabarsuu wallaaltaniiti. Garuu kan isinitti dhaga'ame irreechi kun afuun qabu aadaa keenya ibsaa tokkummaa keenya ibsaa waan itti ciccinee wareegama qaqqaaliidhaan wanti kun as ga'eedha jettanii cittanii dhuftan. Namni gariin immoo kan yoo ati gaafattee jettu akaakilee Oromoo sitti lakkaatu meeqatu mana ciisee taa'aa jira. Inni kun sabni keenya dammaquu qaba kana keessa bahuu qaba. Silaa yeroo amma jiru kanatti namni kun kana gara walitti dhufee wal jabeeffatee waliin mari'atee maal gochuu qabna egeree keenyaaf maal kaa'uu qabna jedhee yeroo walitti mari'atee wal jabeessuudha. Yoo dubbatamee dhumu waa'een Oromoodhaa baay'ee nama hawwisiisa. Galatoomi waan na gaafattee fi sabni keenya galadoo kana jalaa yeroo gabaabaa keessatti akka inni bahu abdiin qaba. Irreechi baranaa kun irreecha milkii, irreecha gammachuu, irreecha ittiin galadoo jalaa ba'an gofa ta'uun jedha saba Oromoo guutuudhaa fi galatoomi nagate. Baay'ee galatoomi ulfaatu durotaa hawaasa Oromoo biyya Siwiidin. Mee waan amma gaafanne kanarratti wanni dabaltu yoo jiraate gammachuu naadoo yaada keenya oolu. Egaa waan guddaa dura ta'an dubbateera. Wanti hafeeyyuu hin jiru. Tokkummaan Oromoo baay'ee barbaachisaadha. Irreechi kun immoo kan Oromoon jalqaba hundeedhaan ganamaa kaasee qabudha. Tokkummaa Oromoo ibsasi amantiidhaanis rakkoo tokkoyyuu hin qabu. Abbaan amantiisaa qabaatee irreechi kun immoo bakka tokkummaa bakka waliigalaati waan ta'eef irratti wal jabaachuu qaba. Ani akka koronaan jiru fakka haala garaagaraatti har'a nama 100 oltu argame xiqqaadhayyuu jedhee yaadu. Garuu immoo kana caalaa jira. Uummanni kun waan ta'eef ayyaana isaa kana guyyaa isaa kana argamee kabajachuu bira dhaabbachuu wal jabeessuu keessaa yeroo amma Oromoon rakkoo keessa jiru biyya keessaati dhumaa jiru rakkoo garaagaraa lolaaf balaan jiru wal bira dhaabbatee wal gargaaree wajjiniin tokkummaa isaa jabeeffatee walitti siqee waliin mari'atee aadaa isaas afaan isaas waan hundumaa irratti wal jabeessee deemuun barbaachisaadha jedha kanuma itti dabalata. Baay'ee galatooma. Mee isinoo maalitti dabaltu obbo Abbaa Caalaa? Waan itti dabalu guddaan qabu ijoolleen haasa'anii jiranii bal'isanii haasa'anii jiranii karaa hunda waan itti dabalu guddaa hin qabu. Biyyi nuti jirru biyya Suudiin jedhamu kana keessa jirra. Biyya Suudiin jedhamu kana keessa Oromoon ni jira. Oromoon biyya Suudiin jiru kun immoo ani itti kuufan qabu Oromoo biyya Suudiin jiru kanatti wal dhokatee jira. Ni jira hin jiru. Wal quban qabu. Yoo wal quba qabaatallee walitti dhufuu hin fedhu. Beekaa adda baqata. Tokko balaaleffata. Tokko himata. Dhukkuba guddaan argaa Oromoo biyya Suudiin jiru keessatti. Amma karaa guyyaa irreechaa kana warri qophii kana qopheessine Oromoo Suudiin jiru karaa wal qunnamtii hundaan dabarsanii facaafametu jira. Ni dhagaanii ni argan. Dhufuudhaaf ayyamaa hin qaban. Hagi tokko amantii keessa dhokata. Hagi tokko waan biraa keessa dhokata. As dhufanii ayyaaneffachuun amantii ofii hin tuqu. Ani amantii biraan qaba. Dhufee as keessa dhaabbadhee ayyaaneffadhee hin gala. Amantii kiyya waan tuqu irratti hin fakkaatu illee hin tuqu. Kanaafuu Oromoon biyya Suudiin jiru ammallee marraa 3, 4, 5 ofirra deebi'ee ilaaluu qaba. Walitti dhufuu qaba. Walitti dirmachuu qaba. Afaan tokkoon dubbachuu qaba. Namni ka durii haasawa. Ka durii osoo dhiisne irra gaariidha. Amma jiru kana siyaasaan Oromoo tokkoof tokko qofa. Bakkitti wal geenyu karama tokko ta'ee jira. Ka damee gamasiin qabadha, dameen gamasiin qabadha jedhee haasa'u hundi dameen isaa dhumee jira. Dameen dhumeetu muka tokko qofa karaa bilisummaatti kan oofu daandii tokko qofatu hafee jira. Asirratti walitti haa dhufnu, waliin qaanyawiinaa, waliin sodaatiinaa, wanni darbe ka darbe dhiisaa walitti kottaa bakka takka dhaabbannee aga afte kana achi haa dhiibnu. Isiinuu ni kufti haa jabaannu jechuun barbaada. Baay'ee galatooma. Meeqa waan takka gabaabsine deeqaa tokko keessatti waa'ee wareegamuu artiistii keenyaa dura ta'an hawaasaa kaasanii jiran. Bara kana namni silaallee baay'atee dhufeeti waa'ee inni irratti wareegamee dhugaan isaa hin baane uummanni Oromoos garaan kutanne isa kanaaf kanarratti gabaabsatii mee jechi gabaabaadhaan akkamitti kan nama kana namni isa waliin ture gadhiifamee jira bilisa jedhanii kaan immoo isa waliin hin turre ajjeesa jedhanii hidhanii jiran. Isin akka nama tokkootitti maal hubattamee kanarraa? Ani waan inni hubadhu kan mootummaa tajjeesee
kaajjeese hiikee ka fayyaa kan hin ajjeesin hidhee harkaa qaba suni warra cubbuuti gaafa bilisoomne dubbanna garuu oromoon guyyaa irraa kana artistii keenya goota beekaa ilma xiqqaa amata kana wareegame saniif yogguma sana aarre yogguma sana iyyine yogguma sana walii gadi kaakkaanee dubbanne achii booda ni daganna oromoon ni dagata ka darbe dagatuu hin qabnu arrallee kalema ammallee ajjeesaa jirani boorka kanaa olii ajjeesu sana dagachuu hin qabnu silaa kaanee arrallee akkuma gaafa amata darbee sana godhuu qabna turre oromoo raafe oromoon kumadha malee waan nama biroo kumadhu hin qabu jechuun barbaada. Baay'ee galatooma gaaffiif deebii walummaan isin turte wajjin gootanii fi hedduu ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa. Galatooma. Baay'ee galatooma. Akkam jirtu fayyaa keessanii Profeesar Girmaa egaa har'a mee wanni bakka kanatti argamnee fi akkuma beekamu irreechi kabajuu fi irreechi baranaa fi irreechi bara darbee kun akkamitti ilaaltume? Isa asii moo sabiyya? Isa asii kanarraa kaana dur. Teenki baay'ee gaariidha. Amma tokkoffaa koominitiin Oromoo iddoo adda addaa jiru asitti walitti qabame iddoo tokkotti ayyaana Oromoo kana ulfeessuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif nuti waan Oromoon iddoo tokkotti qabu keessa inni guddaan tokko iyyuu isa kana jaa taate hundumtuu asitti walitti dhufee mandara adda addaati bahee asii magaala guddoo Stookholmitti Swiidin Stookholmitti argamee iddoo tokkotti ayyaanessuun baay'ee nama gammachiisa. Barbaachisaadhumayyuu aadaa kana gara fuulduraattis itti fufuun namarra jira. Baay'ee galatoomaa dhugaa keessanii egaa isin akkuma beekamu asitti abbaa malkaati magaalaa biyya Swiidin kana keessatti mee bara darbillee koroonadhaa jennu bara kana xiqqoo uummanni hawaasni kun hin baane rakkoon hawaasa kanaa maali jettanii yaaddu? Kuni waan Oromoo hundaati amantii ilaallatu waan tokko ilaallatu tokkummaan Oromoo bakka itti jabaatu. Isa kanaaf uummanni keenya kaas keessa jiru maal gochuu qaba? Akkamittiin hawaasni kun walitti deebi'ee dhufuu danda'a yaaddu? Tokkoffaa dhuguma barreen gaddaa yeroo akkanaa namni sababii dhibee kanaatiin namni baay'ee walitti hin siquuyyuu garuu haa ta'u malee namni baay'inni isaa isa barreen gaddaatu irra baay'ata isa baranaa caala. Sababiinsaa ta'uu kan danda'u yoo tokko yoo poozitiiviidhaan ilaalanii jedhanii guyyaa akkanaa namni akka piraayiveetiidhaan iddoo adda addaatti haala qabaachuun kan ta'e dhufuu dhiisuu hin danda'a. Kan biraas immoo garuu akkanani beekutti yeroo dhumaan calqabame waanni kuni informeeshina yookiin odeeffannoo iddoo kana ta'uusaa har'a ta'uusaa sa'aa kanatti ta'uusaas yookaan gaariitti hin qaqqabne ta'a. Kan biraa immoo ani egaa hin beeku yeroo ammaa kana siyaasni adda addaa jiraachuu hin danda'a. Garuu haa ta'u malee waan namni akka barbaadetti ideoloojii adda addaa isaa qabaatu maali isaa qabaatu kuni siyaasarraa firii kan ta'e kuni kan uummata Oromooti. Kanaaf iddoo kanatti argamu wajjin waan kana irreeffachuun ayyaaneffachuun naachuraal raayitii uummata Oromoo biyya naannoo kana jiru jechaadha. Namoonni asirratti hin dhufne akka naa galutti ufuma miidhani dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf waggaa isa dhufutti kana caala baay'atanii akka dhufan abdiin koo dachaan qabu. Baay'ee galatooma. Mee gara biyya keessatti haa ceenu. Waggaa darbees irreechi kuni akkuma amma asitti arginu biyya alaa kana keessatti egaa uummanni keenya baay'ee miti garuu biyya keessatti immoo uummanni keenya hedduu namni miliyoona dhaqee irreecha kana kabaja. Waggaa darbe nama Oromoon irraa dhorkanii warra afaan Oromoo hin beekne huccuu Oromootti uwwisanii namoota muraasa ta'an qofa akka irreeffatu taasisan. Koroonadhaa jedhama. Koroonaan kun hogguma irreechi dhufe qofa dhufa moo yeroo mootummaadhaa hiriira bahan koroonaan hin jiru. Yeroo juntaa dhabamsiifne jedhanii uummata hiriira yaaman koroonaan hin jiru. Maaliif irreecha kana akka hin irreeffatamne gochuu barbaadaa jiru moo dhuguma rakkoo dhibeetitu biyya san keessatti hammaatee uummanni akka miidhamneef kana gochaa jira mootummaan jettanii yaaddu Profeesar?
Egaa ani waan kana qulqullinaan mataa qulqullinaa fi mataa nama akka nama saayinsii tokkoottani waan natti mul'atee fi waan an argeen sitti hima. Dhuguma barreen gaddaa dhibeen kuni reefu dhufee nama sossodaachisaa jiraayyuu inni kuni kan haa ta'u malee garuu akkaataa waan sun ittiin deeme yoo ilaalte politisaayizidii ta'ee gara siyaasaatiin walitti qabame namoota lakkoofsa isaa hir'isuudhaan lammatas immoo namnachitti akkuma kanaan dura walitti yaa'u sana yoo walitti dhufe sodaa achi karaa mootummaa warri mootummaa jiru sodaadhaan waan hambisan fakkaata. Maaliif inni kunis immoo agarsiiftuunsaa maalinni irreechi sun godhamee otoo yeroo dheeraayyuu hin turin hiriirri adda addaayyuu godhamaa ture. Hiriiraaf immoo ayyaanni uummata tokko uummata miliyoonii 60 fiddee waliin madaaluyyuu. Maaliif waggaatti yeroo tokkotti kun godhama. Kana disipiliindii ta'ee gochuun hin danda'amaayyuu lakkoofsa sana caala godhamee hin danda'amaayyuu. Garuu akka naa galutti politisaayizidii ta'ee siyaasaan sodaa siyaasaa natti fakkaata. Baay'ee galatooma. Meegaa asumarraan gaaffii dhumaati. Akkuma beekamu artistii jaalatamaa fi kabajamaan gootichi Oromoo artist Haacaaluu Hundeessaa waggaa 3 darbee irreecha irra ture. Waggaa darbe immoo akkuma beekamu shira mootummaa kanaatiin wareegamee jira. Kanaan wal qabachiistanii uummanni keenya ammallee waan jettan qabdu dhugaan amma ammaatti hin baane. Gama mootummaatiin maatiinis kan ajjeese hin beeknaa garuu dubbachuu hin dandeenyu jechaa jira. Mootummaan immoo kan ajjeese yeroo tokko TPLF jedhaa, yeroo tokko Shaneedha, yeroo tokko immoo nama ajjeese qabne jedhanii nama waan kanarraa bilisa ta'e fa'aa akka itti murteessafaatu miidiyaa irratti himama. Garuu namni mucaa kanaa wajjin hin ture yeroo sanatti bilisaan gadhiifamee jira. Dhuguma seerri kun nama mucaa kana manaa fuudhee bahe yookaan artistii Haacaaluu Hundeessaa manaa fuudhee bahe bilisa gadhiisanii nama immoo namni tokkoyyuu ragaan irratti hin argamne situ ajjeesee jedhanii yeroo kun amma akka biyya Itoophiyaatti akka seenaa Itoophiyaatti wanta akkasii mudatee beekaa yookaan immoo jira akkamitti ilaaltan isin waan dhimma kana? Waan kun rakkisaadha. Ani tokkoffaa waan bayeessa godhee beekamuun irra hin jiru waa'ee judicial systemii sana keessa galee kana jechuu hin barbaadu. Garuu akka leemaanii tokkootti akka nama wanni tokkootti ennaa ilaalamu tokkoffaa namni tokko yoo ajjeefame hamma ani beekutti dura poolisiitu waan kana investigeetii godha. Akka argamaa jirutti post mortem kan jedhamutu jira. Innu yeroo fudhata. Waan akkuma inni mucaan kun ajjeefameen otoo waan kun bayeessatti investigeetiin godhiin erguun baay'ee nama jeeqa. Shakkii fidaa jechaadha. Inni lammataa yeroo sana gubbaa irratti karaa namoonni karaa mootummaa jiranis habaluu faa jaarmaa habaluu akkanaatti kan akkanaatti jedhanii ennum sana dubbachuun dhugaa dubbachuudhaaf otoo firdibeetiin karaa poolisii xinxalanii otoo wanni hin jedhin dubbachuun mataa isaattis gaaffii guddaa keessa galchaa jechaadha. Kan biraa immoo amma namni isa biratti argame ennaa sana namni biratti argame hin jira. Amma namni suni is important waan sana argachuudhaaf kirrii kan ittiin argachuu danda'amaniyyuu. Amma namni suni gallakkifameen suni gaaffii guddaa uummata Oromoo keessa galchaa jechaadha. Maaliif mucaan kun kan warra isaa duwwaa miti kan uummata Oromooti. Uummata Oromoo uummanni Oromoo immoo waan kana ifatti beekuu qaba. Piroosesiinsaa ifaan deemuutu irra jira. Kanaaf ammayyuu an akka nama tokkootti akka nama argaa jirutti waan nama irra gaame kun quubsaa miti. Kun immoo kophaa duwwaa miti uummanni Oromoon baay'een akkatti ilaala natti fakkaata.
baay'ee galatooma. Mee akkamitti yaadattan isin Hacaaluu Hundeessaa? Hacaaluu Hundeessaa egaa tokkoffaa egaa mucaan kun mucaa Ambooti anis naannoo kana sana booda achitti ennaan hidhame sana maaliif akka hidhames dhagaan tureeyyuu ennaa sana ijoollee ta'ee ijoollee tokko hidhuun politikaal hidhuun mataansaa baay'ee na dhukkubaa ture. Lammata mucaan kun dhaqee ennaa sirba baasee dubbiinni godhu hundumaa ennaa jedhu gurbaan kun artistii duwwaa miti. Jagna Oromooti. Jagna jechuun immoo nama otoon sodaatiin waan uummata Oromoo haqa Oromoo barbaachisuudhaaf goodaatti bahee kan wanni jedhe. Keessumaa miliina madara wanni sana gubbaarratti waan inni hojjetee fi lammatas immoo ennaa uummanni Oromoo miliyoonii tokko buqqa'ee Sumaalee buqqa'ee bahee achi dhufe. Achi dhaqee dubbiin inni godhe waan hanniisaa nama ture. Ennaa yeroo ammaa irratti ammayyaa wanni jagna ammayyaa uummata Oromoo lakkaa'e jedhan tokkoffaan gurbaa kana jechaadha mucaa kana. Mucaan kun otoo ture sana caalayyuu uummata Oromootiif bilisummaa Oromootiif haqa Oromootiif meeshaa guddaa ta'a jechaadha. Kanaaf mucaan kun rukutamuu ajjeefamuu jechuun hanniisaa uummata Oromoo tuqeera. Kanaaf dubbiin umtamma duraan na gaafatteeyyuu kanaan ilaalamee gaariitti mootummaanis yoo ta'ate kana bayeessa godhee kana wannitti baasuutu irra tureeyyu. Kanaaf ammayyuu gaaffii guddaatu rarra'ee jira. Duuti isaa maal akka ta'e eenyu akka ajjeese rarra'eetu jira. Kuni uummanni Oromoo fi maatiinsaa beekuudhaaf naachuraal raayitii qabu jechaadha. Baay'ee galatoomadha. Egaa gaaffiif deebiin faana gootanii fi hedduu ulfaataa horaa bulaa deebanaa isin jedhu barreessa. Ulfaadhatis. Nagaa jirtu? Odaa ayyaana beekamtii. Bakka wajjin geenye. Maaliif warra nama asitti arginu kanaaf waa ibsaa turtanii? Faaya maalii ibsaa turtanii? Waanan jedhe maaliif asitti akka argamnu nuti eenyu akka taane ayyaanni kun maal akka agarsiisuun kanan ibseef. Tole mee ayyaanni kun maal isiniif ayyaanni irreechaa kun? Ayyaanni irreechaa kun anaaf ayyaana guddaadha. Tole. Ayyaanatti walitti qabamnee waaqa keenyas galateeffannu. Abdii gara fuulduraatti qabnus haareffannu. Saba keenya warra rakkachaa jirus yaadachiifnu. Kanadha. Kana malee immoo anaaf annatti mul'atu ani nama mirga qabu ta'een biyyan jirutti ayyaana akkasii ulfeessuun koo baay'ee na gaddisiisa, na gammachiisa. Biyya keenyatti kunoo irreechi dhiyaachaa jira. Yeroo akkasii kana koronaanis hin baata akka himanitti. Koronaan ammuma qabanii himuutti ka'aniiru. Koronaan barana hamaadha jedhu irreechitti dhuma achi fageessuudhaaf. Koronaan kun yeroo baay'ee barreen gaddaas yeroo irreechi ga'u Itoophiyaatti koronaadhaaf kun baay'inaadhanii isa iyyuu immoo ilmaan Oromoo sabboontota warra aadaa jaallatan warra aadaa kana guddisaa turan ittisanii namoota afaan illee hin beekne uffata aadaa uwwisanii agarsiisan isa iyyuu ilmaan Oromoo hambisanii bara nama ajaa'ibu garuu torbaatti tokko ayyaana masqalaa haala ajaa'ibaatti barbaadu ba'ee kabajamu. Tarii wanni kun sirnichi amma jiru aaduma Oromoo balleessuuf yookiin Oromoo taasisuuf maaliif akka godhatanii yaaddu? Bara kana sodaan akkasii jira waan ta'eef. Yaa maal seetan unutu nuun galle malee jarri akka namaa galutti kaa'aniiru. Abiyyi Oromoo kanan caccabsa'oo jedhu nama tokko ajjeesuun miti. Siin ajjeesuun yookiin immoo Daawudiinis jedhii Maroos jedhii warra kana warra loluu kana ajjeesuuf otoo hin ta'in namni tokko kan du'u gaafa aadaa isaa ajjeesanidha. Gaafa eenyummaa isaa balleessanidha. Irreechi Oromummaa wajjin wal qabata. Ani isaan lolaa jiranis immoo Oromummaadha. Kana gatii ta'ee fi karaa hundaa sababa barbaadu akkamitti wanti kun akka hin taane. Kuni tokkodha. Karaa lammaffaa immoo sodaa nan biraa namni sun yoo ba'e egaa irreechi waan baay'ee nu argisiise namatti waggaa 4 dura ijoolleen keenya hammi sun dhaqxee kiyyoo kaa'anii fi kiyyoo kana keessatti boolla keessatti dhumte miti. Warri kana godhees warrum har'a nu bitudha. Oppiidootu kana godhee Abiyyi fa'itu kana mirkeesse sallalaniiti
ammas jaruma sanatu hojjeta gargarummaan isaa maal seete dura namatu kana godhaa jedhee gochaa turani har'as immoo namumatu kana godhaa jedha bari warra naftanyaatu ani takka maaliin jedha oppiidoon si alama gantuu taate takka oppiidoon Tigraay taate warruma har'a isaan Tigree jedhanii arrabsan juuntaa jedhan sanaaf ashkaree turte har'a immoo naftanyaaf taate du'a lama duute jechaadha oppiidoon mooraaliin qabdu jarri sun ayyaana keenyas kanuma irratti sodaa lama qabu tokkoffaa ayyaanumti suni akka guddatuun barbaadanii lammaffaa immoo ayyaana kana wajjin wal qabatee pirootestiin ka'aa laata jedhanii sodaatu an kanaa cootuu dhukkuba ta'ee eengadduma kana koottaa duullaa koottaa saba Tigree balleessina jedhanii nama meeqa yaasanii giddiidhaan barrii rukutanii gubboo laatanii farda birrii 15,000 kiraayii fuudhanii tokko ishii kana ture Bogalaana Caalaa Galatoomi. Dooktar mee kanumarratti otoo hin xumuriin uummanni Oromoo amma maal gochuu qaba irreecha kana ayyaaneffachuudhaaf isaan amma koroona jedhanii dhorkaa jiranii uummanni cabsee bahuu qabamoo waan mootummaa inni ma hawwii keenyadha yes wanni irreecha ayyaaneffachuus ta'ee mirga kee argachuudhaafi hansii kennan hin jiru hanati fudhattudha ufii kee cabsitee ba'uun sirra jira cabsanii ba'aniiti ijoolleen han asiin nu ga'an qeerroon ufii ishii duutee asiin nu geesse irreechi immoo kana keessatti seera guddaa qaba seenaa guddaa qaba kanaafuu ani anan jedhu egaan qusannoon qabu as taa'ee ufii koo keessan jiru gadi ba'aatii uf kennaa uf ajjeesaa jechuun nama rakkisa haalli isaanii mijaa'u hundaan irreecha isaanii gadi ba'anii ulfeeffachuu tokkummaa isaanii irreechi tokkummaadha tokkummaa isaaniis cimsuudhaaf tattaafachuun irra jiraan jedha. Baay'ee galatoomadha. Galatoomeetis. Horaa bula deemanaa. Galatoome. Gaaffiif deebii xiqqoo isinii godha. Egaa har'a maaliif asitti argamtan? Guyyaan har'aa maali? Irreecha asitti argamtanii? Egaa irreecha kana amataan Oromoon ayyaaneffachaa jira. Biyya keessaa immoo ijoolleen akka keessanii warri irreeffachuu barbaadan koroona jira jedhee mootummaa yeroo hundumaa uummanni keenya akka walitti dhufne godha. Yeroo kaan hiriira bahaadhaa jedha. Yeroo dhaqee mootummaa filatu koroonaan hin jiru. Isin akka dhalataa Oromootti warra isin fakkaatan warra biyya keessa jiran fedhii kanaa qaban maali yaadni keessan dhaamsa maalii qabdan uummata keenyaaf? Dhaamsa qabdanii fi maagaa manta dhaamsa uummata keenyaatu waa'ee uummanni hogguuka isaanii ta'uu bahuu ni danda'an hoggummoo ilmaan Oromootiif tahe koronaa jira jaan hirri bahuun ta'uu jaan kun hanurraa hafuu jannaan akka keenyatti. Baay'ee galatooma. Gama biraatiin immoo isin amma artiist Hacaaluu Hundeessaa amata darbee ajjeefame. Kanaaf mee Hacaaluu Hundeessaa bara kana Oromoon biyya Siwiidin jiru kun gadi bahee akka barreen gaddaa protest gochaa ture sanitti hin goone. Isin amma Hacaaluu akkamitti yaadattan? Dhugaan Hacaaluu garamitti beektanii yaaddan? Sila akka amata keessanitti goonee fi wayyaadha. Gara amata kana hin goone baay'ee nama gaddisiisa. Kanaafuu akka itti jabaannee ammaan tanaas goonu. Gara yeroo tokko Oromoon dallanee dhaabbate Hacaaluu amma isin jaallattan immoo jaallattan? Ni jaallanna. Akkamitti yaadattare namni kun gadi bahee waa'ee haqa isaa garamitti maalitti akka bahe namni beeku hin jiru amma ammaatti dubartiin isa waliin turte bilisa taatee jirti. Namni immoo isa waliin hin turre hin ajjeese jedhamee hidhamee jira. Isin wanni kun dhugaa isinitti fakkaata amma mootummaa yeroo akkasitti labsii kana gadhiisu. Ni amantanii? Baay'ee nama gaddisiisa. Ni amantanii? Ayyee gaaffiif deebiin faana gootaniif hedduu galatoomadha. Egaa yeroo biraa walitti deemna. Uffata. Ashama akkam jirtu guyyaa keessanii? Nagaadha. Maaliif dhuftan har'a maaliif asitti argamtan? Guyyaan keessanis wal fakkaataa akkam guyyaan har'aa kun maali guyyaan kun? Guyyaan har'aa kun irraacha guyyaa bareedaadha. Oromummaa keenya agarsiifachuu as dhufna. Waaw. Akkuma isheen jette guyyaa irreechaa guyyaa galgala aadaa Oromoo guyyaa tokkorra bu'ee walumaa ni gammanne. Yeroo ammaatti garuu irreecha kabajachuudhaa fi kan amantaan hin laallanne kan gosaa fi gandas hin laallanne kan Oromoo hunduma laallatu kan hamaa biraallee of keessaa qabne kan waaquma garaa gurraachaa qofa kadhannu isa kabajachuu fi naannoo Halluun Baariitti magaalaa Siwiidin irreecha ayyaaneffachuu dhufnee jira. Baay'ee galatooma. Egaa irreecha baranaa fi barreen gaddaa akkamitti ilaaltu? Namni ka barreen gaddaatti irra baay'eedha moo ka baranaatti irra baay'eedha? Namni akkuma bulee dabala jedhamu ka baranaatti irra hedduudha jenna. Ka baranaatti irra hedduudha.
Mee barreen gaddaa yeroo sa'aatii kanatti artistiin keenya jaalatamaaf kabajamaan Hacaaluu Hundeessaa ajjeefamee jira. Waggaa kana guutuu amma hammaatti dhimmi isaa dhugaan Hacaaluu bahee jira jettanii yaaddu maaliif dhugaan Hacaaluu bahuu dide Oromootu gaafachuu dide moo mana murtiitu fakkeenyaaf mucayyoon Hacaaluu wajjin hin turte ajjeefamte Hacaaluun gaafa ajjeefamu manaa fuutee baate bilisaa jedhanii gadhiisan. Mucaan immoo isa waliin hin turre isatu ajjeesee jedhanii hidhan. Isa kanarratti isin yaada maalii qabdu? Jalqaba dhugaan isaa bahee moo hin baane itti gaafatte. Sanarratti dhugaan isaa bahuu mitiiti baasuuf illee yaaliin godhamee hin jiru. Akka yaada kootitti. Dhugaa isaa baasuuf yaaliin godhamee hin jiru. Kun immoo sana murteessuudhaaf mucaan bilisa miti jechuudhaaf rakkoon uummatuma Oromoo bira jira. Akkuma biddeen nama quubsu wal irratti beekuudhaani waa tokko kana balleesse namni nama balleesse hin jiru. Yoo balleesse illee dogoggoreen dhiifama jedha. Jechuun sana kana waan argaa jirrus wanti biyya nu baasee dhugaa dhabuudha malee biyya dhabuu miti. Osoo dhugaan jiraateeti osoo wanti diimokiraasii jiraateeti mucaan bilisa jechuun karaa isaaniitiif sirriima diimokiraasiidha. Karaa keenyaaf nuuf diimokiraasii miti. Diimokiraasiin karaa mataa keenyaa ijaarrannudha. Yoo dhugaa ta'e siif dhugaa miti jechuudha sun. Baay'ee galatoomna. Diimokiraasii karaa keenyaan dhufne waan ta'eef. Mee atoo maal jetta dhimma kanarratti? An sirriitti naaf hin galle garuu Hacaaluun duusaa baay'ee nama gaddisiisa. Dhugaan isaa hin baane haqni isaa? Haqni isaa hin baane haqni isaa waan guddaadha. Kanaafuu akkamitti ilaalta uummata Oromootiif dhaamsa qabdu maali? Oromoon barreen gaddaa gadi bahee mormaa ture bara kana hin dubbatu. Maaliif callisee Oromoon jettee yaaddaati moo gama keetiin? Oromoo tanya calin jeenaa waan garaa hasan qabdan waan onnee hasan qabdan gabbaasaa himadhaa rakkina hasanis himadhaa hin sodaatinaa. Gaaffii kee irratti maafan gayyoo callifame waan jedhuu fi akkuma dhalannee agarreetti uummata Oromoo alas jiras alas ta'ee biyyas kan jiranii rakkoon guddaan mul'achaa jiru kan rakkoomti Oromoo ganamaa kee qabutti hogguma waa tokko ta'u qofaa dammaqee ka'a lafa. San booda waa akka torbee lama tokko booda iyyee maraatee sirbee maal godhee deebi'eera. Yoo waa tokko ta'e malee lafaa ka'uu hin danda'u Oromoon. Yoo waa tokko miidhamee arge malee lafaa hubachuu hin danda'u. Garuu dhalatee ka'ee hanga har'aatti nuu miidhamaa jirra. Yeroo Hacaaluun du'e san keessa hedduu kaanee turre amma deebinee irraanfannee waa isa. Ammas yoo isaan waa tokko godhanii deebinee kaana malee waa tokko sanatti qabannee kallattiidhaan ittiin deemnu sana bakkaan gahuudhaaf. Gaaffii gaafannee bakkaan gahuudhaaf Oromoon haamlee qabu yookaan immoo humna dhabe moo maali rakkoon Oromoo yookaan dhaloota kana jettanii yaaddu? Akkamitti wanti kun waan qabne tokko gaaffii qabne tokko dhugaa qabnu tokko akkamittiin dhugaa keenya argachuu dandeenya jettanii yaaddu? Humna dhaboo osoo hin taane humna waaqa qaba. Oromoon jabaadha, goota, saba bal'aadha. Humnaan kan biyya dhangalaasu. Oromoon humnaan kan biyya tokko raasu wanti inni dhabe tokkummaa dhabe. Tokko ta'ee waliin qabsaa'uu dhabe. Sana rakkoo guddaan kan namni nu hubatin hanga ammaatti. Afaaniin ni jenna tokkummaa maal akka ta'e garuu hin beeknu afaaniin ni jenna hiika isaa garuu bakka itti ilaannee hin beeknu tokkummaa maal akka ta'e. Hayyee baay'ee galatoomadha. Wanni uummata Oromootii dhaamsan maali tokkummaa argachuudhaaf maaltu nu barbaachisatanii dhaamtu? Tokkummaa argachuudhaaf dhaamsi jiru gabaabumatti waan salphaatti waan nu miidhuu fi amma sabni kan biraan dhufee nu miidhu kuni ati musliimaa yookiin ati arsii ati baalee ati wallagga ati shawwaadhe nu miidhaan jiru beekta ati Oromoo nu miidhaara. Garuu nuti maal goona gandaaf laga amantaadhaa wal qonna beekta. Inni garuu amantaa sana ilaallatu sanyii keenya ilaaleetu Oromummaa keenyaan nuuf tapheeta. Namni keenya garuu sana adda baafataa jiru. Keenya boodatti deebinaa osoo jalqaba tokko taane isa hunduma keenya walitti fixaaru kana finnee kaan nuti ofitti deebine kuni waan baay'ee namatti tolu beekta wal calaala beekta sirriitti. Kanaafuu uummanni keenya waa'ee amantaa fi waa'ee lagaa dhiisee tokkummaa isaa irratti xiyyeeffachuu qaban. Kun waan ganumaa kee faarfamu garuu irratti hojjechuun ulfaata. Okay. Egaa gaaffii deebii nuuf waan gootanii fi hedduu galatoomaa isin jenna horaa bulaa deebanaa. Silee galtoomaa.